Quality isaadha osoo gadi hin buusin. Meegaabaaytii 78 gara meegaabaaytii 8tti gadi xiqqeessuu danda'a jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Oromoo Computer School. Turtii yeroo dheeraan booda walitti deebinee jirra. Sagantaa keenya guyyaa har'aa isiniif qabannee dhufnee jirra. Kanaaf kallattiidhaan ammaa gara barnoota keenyaattiin isin geessa. Egaan sagantaa keenya guyyaa har'aatiin weebsaayitii tokkorraa onlaayiniidhaan kallattiidhaan onlaayinii kan hojjetu akkasuma argitii saffisa guddaa kan qabuu fi YouTube yookiin immoo viidiyoo sagalee meegaabaaytii olaanaa qabu. Onlaayiniidhaan bifa salphaa ta'een daqiiqaa muraasa keessatti akkaataa xiqqeessuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Walitti aansuudhaan kutaa kanarraa kaasee CapCut viidiyoo editingii akkaataa itti hojjechuu dandeenyu kutaa kutaadhaan isiniif dhiyeessaa jechuudha. Amma kallattiidhaan gara barnoota keenyaatti dabarfanna. Egaan kun aappii yookiin immoo sooftiweera biroozaraa kompiitara keenya irraa yookiin immoo bilbila keenya irraa Chrome kan jedhu ni bananna. Chrome kan jedhu kana erga bannee booda bakka search kan irratti dhufuudhaan bakka search quality isaadha osoo hin buusin hin xiqqeessin compress video without quality jettanii akkanatti yeroo barreessitan haala kanaan isinii fida jechuudha. Haala kanaan isinii fida akkasitti tuqattu jechuudha. Yeroo tuqattan jalqabarra isinii fida bifa kanaan akkaataa kanaan isinii fida qabarratti isinii dhufee jira jechuudha. Kun asirraa bakka kanatti argaa jirtu ta'e video compress jedhee dhufee jira. Kun baay'ee faastiidha. Mallattoo bifa kana qabdi yeroo taatu jettee jirti. Isee kana filattu jechuudha. Yeroo tokko akkasitti gadi tuqattu. Yeroo tokko erga gadi tuqattanii booda bakka kana dhufuudhaan yeroo tuqattanii fuulli peejii isaadha haala kanaan banaa jechuudha. Haala kanaan banaa. Fakkeenyaaf kun asirraa maal jedhaadha meegaabaaytii 78 gara meegaabaaytii 8tti gadi xiqqeessuu danda'a jechuudha. Quality isaadha osoo gadi hin buusin. Kanaafuu maal gochuu qabna amma viidiyoo qopheeffannee jirra waan ta'eef viidiyoo kan keenya san dhannee gaditti fidannaa jechuudha. Select video jenneetu akkasitti tuqannaa san booda desktop bakka jedhu kan irratti tuqanna haala kanaan sana booda viidiyoo sana filannaa jechuudha. Viidiyoon kun amma argaa jirtu ta'e meegaabaaytii 32 ofirraa qabaa jechuudha. Kan asirratti tuqadheetan open jedhaa jechuudha. Amma viidiyoo kana kallattiidhaan maal godheen jira gara kanatti gadi buuseen jira jechuudha. Daqiiqaa tokkoon sekendii 17 meegaabaaytii 34 jechuudha. Egaan gama kana dhufuudhaan as keessaa kun waan baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Meegaabaaytii xiqqeessuu osoo hin taane wanna baay'ee of keessaa qaba. Kompireesiin kun konvertii of keessaa qaba. Gara viidiyoo gara sagaleetti jijjiiru tiriim gootanii illee yookiin immoo kat gochuu yoo barbaadan as keessaa fakkeenyaaf katii kana keessaa crop gochuu yoo barbaadan haala kanaan viidiyoo san crop isinii gochuu danda'a. Viidiyoo kan crop gochuu barbaadan illee bifa kanaan akkasitti crop gochuu dandeessu jechuudha viidiyoo sana booda crop jettuuni bifa kanaan crop godhee gadi buusaa jechuudha. Tokkonni kuni egaan amma crop godhee muree baasaa jechuudha. Baay'ee saffisa ariitiidhaan argaa jirtoota akka inni fiigaa jiru saffisa ariitiidhaan kan inni hojjetu jechuudha. Soofteerri weebsaayitiin kun onlaayiniidhaan baay'ee egaan akkaataa itti compress kan jedhu kana erga sirriitti tuqattanii booda select video kan jedhu kana haala kanaan tuqattu. Select video erga tuqattanii booda bakka kana dhufuudhaan viidiyoon kun meegaabaaytii meeqa akka ta'e jalqabanii ilaala. Meegaabaaytii 36 tuqaalamaa jechuudha. Asirratti open jettanii galchitu kallattumaan fi asirra galaa jechuudha. Erga asirra galee booddee bakka kana dhufuudhaan medium, high, low kan jedhu kana filattu jechuudha. Fakkeenyaaf giddu galeessa yoo gootan waa tokko rakkoo hin qabu. Kanas sanarra ol yoo gootan illee high kan jedhu kun medium irra kan xiqqoo caaludha. Low immoo baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Kanaaf medium isa jedhu kanarra goonee kaanitu compress kan jedhu kana bakka kana ni jira jechuudha. Compress goona viidiyoo kan fakkeenyaaf asirratti argaa jirtu waate meegaabaaytii 36 kana maal godhaa jira kun asitti bifa kanaan compress godhaa jira jechuudha. Bifa nama ajaa'ibuun baay'ee xiqqeessitu hojjeta. Waa tokko daataas hin fixu bifa salphateen maal gochuu dandeessu jijjiiruu dandeessu. Meegaabaaytii meeqatti akka convert godhu wajjinumaan ilaallaa sirriitti nu hordofa. Egaan kanaaf YouTube keenya subscribe, like, share godhaati nu hordofaa isiniin jenna. Egaan fixuu ka'eera amma gara meegaabaaytii meeqaati meegaabaaytii 5 jedhaa jiru. Meegaabaaytii 6 keessaa jira amma maal godhe ready xumuree jira jechuudha. Bifa kanaan akkasitti kennuudhaaf miti, fiilmii hojjechuuf miti, diraamaa hojjechuuf miti, riisarchii Tani meegaabaaytii meeqatu buuse? Meegaabaaytii 9tti gadi buuse waan nama ajaa'ibu jechuudha. Kanaaf sana booda asirraa maal godha daawunlood kan jedhu kana tuqannaa jechuudha. Amma ammaatti dafee maal godha tabbi godhee gadi buuse jechuudha. Kun viidiyoo kana meegaabaaytii 9tti gadi butee xiqqeessee jira jechuudha. Egaan kun
Websaayitiin isaadha kun tools.rotato.app compress kan jedhu. Kanaan yoo argattan galtanii sirriitti fayyadamuu dandeessu. Convert sinillee godha. Viidiyoo kana gara sagaleetti gochuu barbaadanii lammaffaan convertidha kan asirra jiru. Convert kan jedhu kun erga sirriitti tuqattanii select video kan jedhu kan audio illee kun asirra ni jira. Get audio sagalee irraa galchuu dandeessu. Viidiyoo illee gara barreeffamaatti illee isiniif jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Transcribe script isaa isinii barreessuu danda'a jechuudha. Video to text subtitle isaa illee isinii baasuu danda'a jechuudha. Inni asirraa immoo text behind image akkasuma immoo text behind video warra kanallee waan baay'ee hojjeta jechuudha. Video baay'ee meegaabaaytiin isaa gurguddaa ta'an asirratti fayyadamee tan baay'ee gadi buusee fayyadame yeroo baay'eedhaaf fayyadameera. Isinillee fayyadamuu dandeessu tolaan jechuudha. Video baay'ee gurguddaa ta'e asumarratti gadi buuftanii quality isaadha YouTube irratti miidiyaa social media barbaadan irratti ol baasuu dandeessu isin jechuu barbaada. Kan YouTube keenya subscribe like share godhaati waliin turtii gaarii isin jenna.